Yesus Kristos barabaraan gooftaadha. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu akka kana jechuudhaan ni dubbata. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11 ergichi garuu hin sodaatinaa kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinittan himoo kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera inni immoo Kristos gooftichadha jedha. Har'a magaalaa xiqqoo mandara Beetel keessaa ilmatu nuuf dhalatee dhagaadhaa geessisaa. Humni waaqummaa isaatii addarraa caalaqqisaa gaddeebi'ee nuuf dhufee maluma jaalallisaa. Kottaa gammadaa ililchaa ifa guddaan nuuf ife daandii jireenyaatti argamee fayyisaan keenya. Shalom shalom shalom. Nagaan nagaarraa caalu nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga gammaddan baga waliin gammanne kun sagalee misiraachooti. Oduu gammachiisaa waldoota online charchii keessaa waldaan birmaduu addunyaa fi waldaan wangeelli keenya humna jabaa qabaa addunyaalessaa dhaloota biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiraniif oduu gammachiisaa kana qabattee yoo as baatu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Dhalateera 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 Amanu'eel dhalateera dhalateera Amanu'eel dhalateera dhalateera Mataajaawee Raajateera dhalateera 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 Amanu'eel dhalateera dhalateera Amanu'eel dhalateera warfiduu waayinni jabsuunu dhufeera dhalateera Amanu'eel dhalateera dhalateera Mataajaawee Raajateera. Egaa maarree waldaa birmaduu addunyaa fi waldaa wangeelli keenya humna jabaa qabaa addunyaalessaa konfiraansii hafuuraa guddaa qabattee dhaloota kana gidduutti argamu isheetiif gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Maal kana qofaree isinis bakkuma jirtan teessanii karaalee sooshaal miidiyaa keenyaa karaa WhatsApp keenyaatiin Wi-Fi yookaan daataa keessan banachuudhaan hirmaattota sagantaa keenyaa akka taatan kan isiniin jechaa jirtu yoo ta'u ammas irra deebiidhaan baga gammanne baga gammaddan isiniin jetti. Idda Daawit keessaa sanyii Daawit keessaa Yesus dhalateera. Ormaa warra dureefi gaatii warra hin qabneefi asiin dhalateera. Idda Daawit keessaa sanyii Daawit keessaa Yesus dhalateera. Maarree guyyaa sagantaan kun itti qophaa'e akka biyya keessaatti gaafa guyyaa 29 ji'a 4 2015 yookaan akka biyya alaatti gaafa guyyaa 7 ji'a 1 2023 waan ta'eef sagantaa kana irratti wangeelli mootummaa Waaqayyoo ni lallabama. Faarfannaan ulfina Waaqayyoo mul'isus ni faarfatama. Sagalee raajiitiinis dhaloonni ni jajjabeeffamu. Diraamaa fi walaloo garaagaraatiin dhugaan dubbii sagalee Waaqayyoo ni lallabama. Maal kana qofaree qopheessitoonni sagantichaa waldaa birmaduu addunyaa bakka bu'uudhaan kan qopheessite qopheessituu sagantichaa gaggeessituu immuu yoo taatu waldaa wangeelli keenya humna jabaa qabaa addunyaalessaa bakka bu'uudhaan kan qopheessite gaggeessituu faarfattuu Dassee yoo ta'an ammas sagantaan kun kan inni irratti qophaa'e jaalala hundee tokkummaa irratti waan ta'eef gaggeessaan jaalala hundee tokkummaa Pastor Tashoomee yoo ta'an ammas irra deebi'uudhaan gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Dhalateera 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 Amanu'eel dhalateera dhalateera Amanu'eel dhalateera dhalateera Mataajaawee Raajateera dhalateera 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 Amanu'eel dhalateera dhalateera Amanu'eel dhalateera warfiduu waayinni jabsuunu dhufeera. Maal kana qofaree itti fufuudhaan guyyoota kanatti
tajaajiltoonni waaqayyo biyya keessaa biyya alaatiif dibee kaase kanneen dhugaa dubbii sagalee waaqayyo guyyoota kanatti qabatanii nu gidduutti argaman hojjetaa wangeelaa Kaasahuun faarfataa Kabbadee Paaster Dinquu hojjetaa wangeelaa Taaddisii Paaster Lammaa gaggeessaa jaalala hundee tokkummaa Paaster Tashoomee Paaster Geetaachoo faarfataa Kormee hojjetaa wangeelaa Taaddisee barsiisaa Abduu Paaster Maamoo hojjetaa wangeelaa Abdii Paaster Meettaa Paaster Ayyalaa Raajii Daannoo hojjetaa wangeelaa Hayilee gaggeessituu waldaa Caaltuu gaggeessituu waldaa Addisii gaggeessituu waldaa Warqinash gaggeessituu faarfattuu Dessi maal kana qofaree gaggeessituu waldaa Gennat gaggeessituu waldaa Caaltuu gaggeessituu waldaa Geexi gaggeessituu waldaa Kiyyaa gaggeessituu waldaa Birqee gaggeessituu waldaa Mimi gaggeessituu faarfattuu Shittuu gaggeessituu faarfattuu Maartaa gaggeessituu Kiyyaa fi gaggeessituu Nigaataadha. Mootii jireenyaa hangafa nagaa hola araaraa masiima waaqaa bakkalcha barii biftuu ganamaa angoonsaa jabaa furiin mannanoo. Egaa toorri bilbilaa keenyaa Duwwaa 9 20 30 Duwwaa 8 31 96 27 90 63 42 Duwwaa 3 yookaan 96 65 92 40 63 15 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii ulfinaa nuuf ta'uuf du'a keenya hambisuuf lubni muudaan qabne mirga baanu kaa'uuf Gammanne farsina kotani lilchina maasinu dhalate gammadun uftate kotani lilchina.